kun reediyoo warra Hongeelaati. Reediyoon warra Hongeelaa tokkummaa waldoota Oromoo warra Hongeelaa Awurooppaatiin qophaa'e torbanitti si'a tokko guyyaa sanbadduraa dhaggeeffattoota biyyootii gaanfa Afrikaaf naannoo isaatiif akka lakkoofsa sa'aatii Itoophiyaatti galgala sa'aatii 12 hamma sa'aatii 12:00tti dambalii gabaabaa kiilooheerzii 15,515 yookaanis meetir baandii 19 irratti dhaggeeffattoota kibbaaf giddugaleessa Awurooppaatiif immoo akka lakkoofsa sa'aatii giddugaleessa Awurooppaatti galgala sa'aatii 21 hamma sa'aatii 21:00tti dambalii giddugaleessaa kiilooheerzii 1,355 irratti kan isin qaqqabu tamsaasa Hongeelaati. Kun reediyoo warra Hongeelaati. Harka fuunee attam jirtu jaallatamtootaaf kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya reediyoon warra Hongeelaa sagantaa ishee guyyaa har'aa qabattee kunoo dhiyaatteetti. Sagantaa keenya har'aa keessatti torbee kutaa tokkoffaa isinii dhiyeessinee kan turre hojjetaa Hongeelaa Taarraqaa Abarraatiin kan isinii dhiyaatu waamichaaf eeggannoo waamichaa mata duree jedhuun ergaa sagalee Waaqayyoo kutaa lammaffaa qabannee dhiyaanneerra. Egaa hanga xumura sagantaa keenyaatti akka obsaan waliin turtan kan isin affeeruun qopheessaa sagantaa kanaa ana Roobsan Makkooti gara ergaa sagalee Waaqayyootti faarfannaa kanaan ceena. Wabinaan ta'uu faarfachuun kiyyaa alleen beekaa balleessa kiyyaa onumaan na dhibee malee si jibbee miti fedhi foon kiyyaa na lakkisini atin na biti eenyummaa qabuu cufaan gajjedhee si waaqeffadhaa waan na dhibaa tokkollee sin dhossu sumaaggeeffadhaa wanjoo cabsitee baa'oo salphisuu atitti beetta kadhachati yaadageette callisene hundaa dandeetta eenyummaa qabuu cufaan gajjedhee si waaqeffadhaa waan na dhibaa tokkollee sin dhossu sumaaggeeffadhaa cabsitee baa'oo salphisuu atitti beetta kadhachati yaadageette callisene hundaa dandeetta. Gibsi ba'uun dhaaluu miti taanin beekaa anane warri Gibsi bahanillee hedduun karaa tafanii karaa gubbaatti akkin hafne tiyya kadhaani dhuma kiyyaa naa midhaasisi kadhadhaa anane Gibsi ba'uun dhaaluu miti taanin beekaa warri Gibsi bahanillee hedduun karaa tafanii karaa gubbaatti akkin hafne tiyya kadhaani dhuma kiyyaa naa qajeelsi kadhadhaa anane. Dandii fi dullummaa qabbanaaf siblallummaa liqinurra qulqulleessinuu kennii midhaagummaa akkasumalee si arguu hin dandeenye egerii irra kan
ulfina kee nutti mul'ise Waaqayyo si kadhanna. Yaada kee tajaajilee boqotee Daawiti bara isaatti bari isaa si waliin dabarsuun duraan barraa isaatti haalleen bara kiyyaa si yaama fayyadamee anaa kanaan wanti lafaa ka'arra an arguuban ulfinaa keerranaa caaltu. Dharraanfooni atoomi ooftuu irraa dabrani fixeessuma ganam mul'attee hin baddee garuu galgala waan irraa mul'atee boriin jirreef ani maalirraa si wal dhaba carraan naa kenname taakkuudha maaliif asiif wal qaba dhumiin qabdu dharraanfooni atoomi ooftuu irraa dabrani fixeessuma ganam mul'attee hin baddee garuu galgala waan irraa mul'atee boriin jirreef ani maalirraa si wal dhaba carraan naa kenname taakkuudha maaliif asiif wal qaba har'atti yaa lafaa waltidhee barki cufa lafaa fixee booda barsee bu'aanaan qabdu womaanaan dartu. Barana kennametti yaade kan kee tajaajilan kadhabdu carrana kennametti yaade kan kee tajaajilan kadhabdu barana kennametti yaade kan kee tajaajilan kadhabdu carrana kennametti yaade kan kee tajaajilan kadhabdu. Nagaa Waaqayyoo hunduma keessaniif haa ta'u. Akkam jirtu nagumaa? Torban darbee waamichaaf eeggannoo isaa waan jedhu wal wajjin ilaallee achi jalaa waamichi maal akka ta'e wal wajjin ilaalleerra. Waamicha jechuun maal jechuudha jennee kophaa yookaan adda ba'uu jechuu akka ta'e wal wajjin ilaalleerra. Barri keenya bara waamichi jireenyaatu hin taane waamicha amalaa namoonni deddeebi'an akka ta'e waa tokko tokko kaafnee wal faana ilaalleerra. Waamichi akka ofii barbaadanitti tun taane akka abbaa waamichaa nama barbaadetti akka jiraatamu kaasnii wal wajjin ilaallee turre. Darbees barri nu kee jiraannu kun tajaajilli waldaa kiristaanaa keessatti iddoo garaagaraa irratti geggeeffamu tajaajila du'aa ka'uu dhaqi achitti Waaqayyo balbala sii baneera deemi lafa akkasii gahi sirraa baneera hojjedhu hin dhaabatiin Ameerikaa dhaqi Awurooppaa deemi Finfinnee magaalaa gurguddaa gali jedhuudha malee tajaajilli kottu Waaqayyo si ergachuu barbaadaa jedhu hin jiru. Waaqayyo dhaggeeffachuun bara keessaa dhabameedha. Akka ta'e kaasnii wal wajjin ilaalleerra. Egaa har'a immoo itti fufneeti waamicha jechuun maal jechuusa jedhu jalatti fedha ofii keessaa ba'uu jechuudha isa jedhu wal wajjin ilaalla. Isa dura garuu mataa keenya gadi qabannee Waaqayyoon kadhanna. Galanniif kabaju ulfinni olaantummaan kan keeti yaa Waaqayyo dubbatee gaarota lagoota namoota kan dhageessifatu siif hundumtuu gab jedhee gadi jedhee si dhaga'a. Amma si dhaga'uudhaaf dura kee dhufneerra kunoo waan hundumaa irratti dubbatee kan nama dhageessifatu kan dubbiinsa nama nuffisiisne kan dhagoota cabsee bishaan dhangalaasu kan gaarota walqixxeessu dubbii keetiyoo kan galaana dhagaa godheerra nama deemsisu dubbii keetiyoo sagalee keetiin nu biraa ga'i sagalee kee watti danqu biyya garaagaraa dhaabbatee kan dubbii kee mormu saba kanaaf lafa kanarrallee iddoon argatiin abiddi kee humni kee wajjin haa ta'u maqaa gooftaa maqaa Yesuus Kiristoosiin si kadhannaa ameen. Egaa waamicha jechuun fedha ofii keessaa ba'uu jechuudha. Fedha ofii keessaa namni hin baane waamicha Waaqa osoo waametti jiraachuu hin danda'u. Fedha ofii keessaa ba'uun tajaajila keessaa isa hangafaati. Samsoonii yoo fudhanne waggaa 20 Waaqoon tajaajile garuu fedha isaa keessaa hin baane. Samsoon dhimmi Waaqayyoof ergamee iddoo tokkotti illee waa'ee baase hin jiru. Dhimmi
irratti qabamu dhimmi inni itti lolu yoo jiraate dhimma dubartootaa wajjin wal qabateedha. Kanaaf waggaa 20 bara tajaajila isaa gaafa fixu Samsoon ayyaana sarara jiru gudee dubartii tokko irratti lafa kaa'ee sokke. Namni fedha isaa keessaan bane fedha guutuu Waaqayyoof hojjechuu hin danda'u. Waaqayyonis gammachiisuu hin danda'u. Bara keenya keessa namaaf Waaqayyo gidduu falmii lamatu jira. Dhalli namaa akka jedha otoo sobuu, otoo ejjuu, otoo saamuutu cubbuu garagaraa kee jiru yaa Waaqayyo suma keessaa qabii na geggeessi. Yooti na geggeessitan immoo si wajjiniin taa'edha. Waaqayyo immoo akka jedha naa wajjiniin ta'i, hojii kee dhiisi, jireenya kee dhiisi, amala kee dhiisi, naa wajjiniin ta'i, ani immoo sin geggeessaa jedha Waaqayyo. Si geggeessuuf Waaqoo jireenya kee keessaa akka ati baatu barbaada. Nutu Waaqayyoon hoogganatu hin taane Waaqootu nu hooggana firoota ko. Dhaloota kanarraa waa tokkotu bade. Waaqayyo gooftaan maccaa akka inni nuun hoogganamu barbaanna malee Waaqoodhaan hoogganamuu hin barbaannu. Namoonni baan Waaqayyoon gaafatu Waaqayyoon isin kadhatu. Waaqayyo gooftaa kana naa godhi, kana naaf raawwadhanii Waaqayyoon hin gaafatu, hin kadhatu. Waaqayyoonni garuu hin eeggatan. Dr. Gammachiisaan akka jedhu guyyaa tokko miidiyaa irraa nan dhaggeeffadha. Waaqayyoon kadhachuu jechuun Waaqayyoon dhaggeeffachuudha malee Waaqoo nama dhaggeeffachuu jechuu miti jedhan. Dubbiin kun dubbii sammuu koo keessatti cimee hafeedha. Dhuguma jireenya jiraannu keetti Waaqayyoon dhaggeeffachuu yookiis Waaqayyoon kadhachuu jechuun isa dhaggeeffachuudha malee ati na dhaggeeffadhu bakka asitti meera lafa yaada kootiin dhaqa jechuu miti. Lafa yaada keenya dhaqna yoo ta'e Waaqoon dhaggeeffachuun jedhamu. Egaa waamichis Waaqoon dhaggeeffachuudhaaf yaada ofii keessaa ba'utu nurra jiraata. Namni fedha isaa keessaa hin baane Waaqoon hin tajaajilu, Waaqa ofiis hin ta'u, waamichas as kabajeen jiraatu. Kaaseera torban darbe jireenyi fannoo jireenya waamicha Waaqoo dhagaanii dhufuuti ergamuudhaaf dura jireenya keenya kun fannifamuu qaba. Nuun jireenyi keenya fannifamee Waaqoo wajjin jiraachuu immoo namaleeffannes hin barreessu. Kan nuyi barre Waaqayyo harkaa nyaachuudha. Yihuudaan gooftaa duukaa yoo deemallee bara isaa guutuu nama buddeena nyaatuudha nama hojii hojjetu miti. Kanaaf gooftaan dhuma irratti bartoota 12 keessaa lafaa keessa gurshe. Ati nyaataaf taata malee dhaalaaf hin taatu. Maaddii isa gubbaatti isin wajjiniin hin hirmaattu jedheeti gooftaan gurshe. Gooftaan buddeena faansaa kaa'umsaa kunii kan biraas qaba. Buddeen kana nyaadhuuf furdadhuuti yeroo itti na gurgurtu qarshii sana finyoo bitadhuuti lafa dha'ii irraa finyoo sana kuti lafa dha'ii du'i waan jedhe natti fakkaata. Gaafa fannifame Yihuudaan achirraa lafa dha'eeti mar'umaansaa lafa yaa'edha. Hamma dhoowutti nyaate. Waaqayyo kee abaanii hamma borcii baasanitti hamma furdatanitti hamma guddatatti nyaachuun hin danda'ama. Waamicha kee jiraatanii garuu jiraachuutu yeroo dheeraa nama gaafata malee, obsa nama gaafata malee. Kanaaf egaa Waaqayyo fedha kee keessaa bahuu sirraa barbaada. Yoo fedha isaa keessaa hin baane Waaqa wajjin jiraachuu hin dandeenyu. Fedhi Waaqayyoo Waaqayyoon dhaggeeffachuudha. Fedhi Waaqayyoo Waaqayyoon hoogganamuudha. Waaqayyoon dhaggeeffachuu jennu baroota keenya keessa namoonni baay'een amala Waaqayyoon dhaggeeffachuu waa tokko qabu. Haala barbaadan kee oolanii jilbisaanii Waaqayyoon kan hin beenne, Waaqayyoon kadhachuu kan hin beenne, tajaajilaa barbaadame Waaqayyoon naaf kadhatu jedhu. Bilbilaan manatti waamanii Waaqayyoon kadhachiifachuu barbaadu. Akka zeenaa yookiin miidiyaa irraa oduu dhaggeeffatanitti bananii raajii irraa waa dhaggeeffachuu barbaadu. Waaqayyoon dhaggeeffachuun garuu akkas miti. Fedha ofii keessaa ba'anii yaada ofii guutuudhaan Waaqayyoon dhaggeeffataa adeemuudha. Dubbii jireenya keef qabu, hojii jireenya keef Waaqayyo karaa hin beekneef biyya hin beekneef sitti dubbata siin hojjeta Waaqayyo. Garuu Waaqayyo na dhaggeeffadhu siin jedha. Akka ati si dhaggeeffattu barbaada. Mana jijjiirrachuu kee miti, biyya jijjiirrachuu kee miti, waldaa jijjiirrachuu kee miti Waaqayyo kan inni sirraa barbaadu. Amala kee jijjiirrachuu kee barbaada Waaqayyo. Kanaaf fedha ofii keessaa ba'uudha waamicha jechuun. Inni sadaffaan waamicha jechuun akka fedha abbaa waamichaatti jiraachuudha. Waamicha kee gaafa dhumnu fedha keenya jiraanna miti. Akeeka keenya jiraanna miti. Sini dubbiseera torban darbe Efesoon 4:1 ani egaan hojii gooftaatiif hidhamee kanan jiru waamicha isa waamamtanitti akka jiraattan isinan gorsaa jedhe Phaawulos. Hidhamee kanan jiruuf ani waamichaaf waamichi kun na hidhe fedha koo miti. Fedha abbaa waamicha waan ta'eef hidhamee ta'a isaaf hojjechuu jedhe. Akka fedha kootiif silaa farda yaabeen ittiin gaariidha konkolaataadhaan biyyaa biyyatti darban ture. Hidhameen jira hojii isaa fedhe. Dhaabbadheen jira waamicha kana kabajuudhaaf fedhe. Waamicha koo kabajisiin jedha Waaqayyo. Innis waame kun Waaqayyo akeeka guddaa waan sirraa qabuudhaaf 60 keessaa. Kanaaf egaa Phaawulos ani hidhameen jira isa kanaaf akkasin jiraattan hin barbaada'edha. Hidhaasaa yaadata miti isa waame sana yaadata. Isattiin hidhamee gidduu taa'u miti dukkana maneedhaa keessatti mul'atu miti kan inni ilaalu. Abbaa waamichaa laallata. Abbaa waamichaa ilaala. Abbaa waamichaa dukkana kee ibsaa. Abbaa waamichaa ilaala inni hidhaan hiikamne sirraa hiika. Innis waame Waaqayyo amanamaadha. Kanaaf waamicha jechuun itti nyaachuu qofa miti firoo tokko. Nuyi waamicha kanatti itti nyaachuu barree. Yeroo gooftaan gara tajaajilaatti nu waamu ittiin buddeena nyaachuu nutti fakkaachuu danda'a.
mana koo eegi yeroo Waaqoo nuun jedhu waan ittiin nyaanne nutti fakkaata ta'a. Waaqoo adaraa garagaraa nutti kennachuu danda'a. Ittiin nyaachuuf miti. Akeekni waamichaa akka biyya lafaatti iyyuu kottuu nyaadhuuf miti, gammachuu koo naa wajjin hirmaadhuudha. Naa gammadiidha. Nyaati sarraan dhufuudharraa kan hafe. Kanaaf nuyi garuu waamicha Waaqoon waame kanatti ittiin nyaachuu qofa miti, itti jiraachuutu nurra jiraata. Irraa nyaanna yoo ta'e akka Yihudaa coomnee lafa dha'uudhaaf nuu ta'a. Coomnee finyoo kutuudhaaf nuu ta'a. Coomnee mar'umaan keenya akka lafa guutuuf tola. Akka Waaqoon waametti yoo jiraanne garuu akka Phexros fa'aa ol deebina hamma guyyaan Gooftaa ga'utti. Ol deebi'an Phexros fa'aan hamma humna argattanitti Yerusaalemiin hin ba'inaa jennaan ol deebi'an manatti. Hamma Gooftaan achi isaan gadi baasee cufaan isaan dadhabutti. Hamma Samaariyaa hamma handaara lafaatti deemanitti ol deebi'an. Natti deebii isin jedha Waaqayyo. Torbee darbe kaasee namitiiree ani nuyi dadhabneerra guyyaa tajaajilarra oolla. Boris hin tajaajilla jedhu ta'a bartoonni yeroo rafan. Gooftaan garuu kaa'aa kadhadhaa qoramatti akka hin galleef jedha. Dadhabneerra jedhu. Laata dhaloonni jilbisa Waaqoon hin beekne, dhaloonni waamicha isaa kabajee fedha Waaqayyo eeguudhaaf akka abbaa waamichaa kanaatti adda bahee isa dhaggeeffanne. Waaqayyoon dhaggeeffachuuf immoo adda ba'utu sirra jiraata. Fedha abbaa waamichaa eeguuf immoo adda ba'utu sirra jiraata qofaatti. Waaqayyo kan inni si barbaadu amma 60 keessaa qofaa kee si barbaada Waaqayyo. Hiriira keetti sin barbaadu gara kokottu. Sin dabarsaa hiriira keessaa jedha. Waaqayyo Gooftaan maccaa cufaa hundumaa sirraa banuuf gara ofii isaatiitti si waama. Kanaaf akka fedha abbaa waamichaatti jiraatu gaa ta'anii ajaja Gooftaa kee eeguutu sirra jiraata. Akka dubbii kanaaf Daawwitu fakkeenya nuu ta'a. Daawwitu loluu beekuutu meeshaa lolaa hundumaa qabutu yeroo diinonni isaa samarsan akka jedha ol deebi'ee yaa Waaqayyo diinota koo kanatti duuluu jedhee Waaqayyoon gaafata. Waaqayyo immoo duuli ani si wajjinan jiraa'edha. Daawwit ammas yeroo magaalaa jijjiirrachuu biyya jijjiirrachuu barbaadu yaa Waaqayyo biyya kana keessaa biyya akkasiitti galuu ani si wajjinan jiraachitti gali jedha Waaqayyo. Lafa sitti jijjiira yoo dhageesse Waaqayyo. Haala sitti jijjiira Waaqayyo. Waamicha si waametti akkati jiraattu barbaada male. Gaafiroota koo waamichi keenya waamicha salphaa miti. Waamichatti jiraannuudha. Kottu gara koo ammayyuu siin jedha. Dhaloonni baay'ee Waaqa irraa achi deemaa malee addeebi'aan jiru. Warri kaleessa amantii isaaniitti jaboo ta'an achi deebi'u. Inni kaleessa amala jibbisiisaa kee Waaqoo isa waame amma achi deebi'aa jira. Natti deebi'i jedha Waaqayyo. Eessaa dhiiftee kaatte laata iddoo garagaraa teessee natti deebi'i jedha Waaqayyo akeeka guddaan sirraa qabu. Kan inni si waameef Waaqayyo Gooftaan maccaa si danquuf karaa si dhaabuuf tun taane karaa kee fageessuudhaafi. Kanaaf egaa fedha abbaa waamichaatti jiraachuutu nurra jiraata. Inni biraansaa waamicha jechuun jireenyadha. Jireenya abbaa waamichaa sana fakkaachuudha. Jireenya abbaa waamichaa hin fakkaatama. Isa fakkaatanii deddeebi'u. Kiristoos akka isa fakkaannee deemnu nurraa barbaada. Barri kee jiraannu kun bara fakkeessuun guuteedha. Daa kiristaanaa kee olaalle miidiyaa garagaraarraa waan fuudhame takkeeffame ittiin shubbisama, ittiin lallabama, agarsiifama. Iddoo garagaraa odhanne akkeessaatu baay'ata biyya lafaa kee miidiyaa olaalle biyyoota guddatan akkeessite biyyoonni boodattafan namoonni namoota garagaraa gurguddoota akkeessu ispoorteenyoota akkeessu warra ispoortii namoonni garagaraa warra miidiyaa warra fiilmii akkeessu akkeessatu guuta. Gooftaan garuu isaaniin akkeessin isaaniin fakkaatiin ana fakkaadheedha. Wanti nuyi fakkaachuu barbaannu biyya lafaa kana keessa dogoggora gurguddaa keessa nu buusa. Kanaaf egaa Waaqayyo Gooftaan maccaa akka isa fakkaannuuf akka isatti jiraannu nurraa barbaada. Phexros yeroo Gooftaan dhiphinatti adeemu inni kun isa fakkaata jettee mitiiree dubartittiin iyyuu yeroo Gooftaa duukaan adeemu isa fakkaatan Yesuusiin fakkaata lakki anoo san beekuudha. Yoo inni falmayyuun fakkaatan namni dubbatuuf yoo ta'e inni dubbatatu yoo ta'e iyyuun fakkaata. Har'a laga keessatti baadiyyaa iddoon argamnetti kan gaggatamanii Waaqayyoon fakkaatan namoonni hin jiran jechuu koo miti. Jiru Waaqayyo Gooftaa macaachitti si argata. Erga isa fakkaatte fakkaattiin kee si barbaada Waaqayyo. Kanaaf akkati isa fakkaatte jiraattu barbaada. Waaqayyo dubbii isaan dhuma keenyaaf eebbisu. Egaa waamicha jechuun maal jechuu akka ta'e torbanoota kana lamaan wal wajjin ilaalla. Torbanoota lamaan dura keenya jiran immoo eeggannoo waamichaa isa jedhu wal wajjin ilaalla. Waaqayyo sanutti dubbateef galanni haa ta'u. Isa walii wajjiniin Waaqayyoon galateeffanna amma. Galanni kan keeti yaa Waaqayyo. Dhimma nurraa qabdaaf nu waamte. Atoo akeekni kee guddaadha. Anarraa saba kanarraa dhimma guddaa qabda. Isatti nu waamtetti immoo akka jiraannuuf nu gargaari. Dubbii kee kan nurkaa saamu namummaa keenya kanatu qalbii keenya kanatu jilba keenya kanatu nana baara maqaa Gooftaa Yesuusiin nama kanarraa kan cabe haa ta'u. Iddoo jirtan ta'al tokko jilba keessanirraa harka keessan ka'aa.
Waaqayyoon isiniif kadhadha. Kan jilbi kadhataa keessan ayyaanni keessan mul'ati keessan boojame kun Waaqayyoon kadhamma hafuuri jilba kana nyaate mul'ata nama kanarraa kan nyaate hafuura kadhataa ayyaana kadhataarraa kan saame saatii kana jalqabee nama kanarraa kan cabe haa ta'u humna kadhataa saba kanaaf lafa kanaaf deebisi. Biyyi keenya sabi keenya lafa jirutti si haa dhaggeeffatu. Jilba saba kanaa waan haaressituuf si haa galatu. Dubbii keetiif si haa galatu. Bara keenya si wajjin akka deddeebinuuf nu gargaara. Maqaa Gooftaa Yesuusis kadhanna. yaada kee tajaajilee boqotee daawwitee bara isaatti bariisaa si waliin dabarsuun duraan dharraa isaatti haalleen baraa kiyyaa siyaama fayyadamee anaa kanaatti wanti lafaa ka'arra an arguuban walfinnaa jedhanaa caaltu. Kun reediyoo warra Wangeelaatii sagantaan keenyaa itti fufa. Meetir baandii 19 yookaan immoo kiiloo heerzii 15,515 irratti guyyaa sanbata duraa galgala sa'aatii 12 amma sa'aatii 12:00 kan isinii darbu tamsaasa kana YouTube irratti, SoundCloud irratti, karaa Facebook akkasumas immoo karaa websaayitii keenyaa hordofuu dandeessu. Websaayitiin keenyaa maqaan isaa www.uoece.org jedhama. Irraan isinii deebi'a. www.uoece.org jedhama. Dhaggeeffattootni keenya biyya Ameerikaa immoo itti dabalaan lakkoofsa bilbilaa 51324 irratti tola bilbiluudhaan akkasuma nu dhaggeeffachuu akka dandeessan isin yaadachiisa. Facebook irra jirra, laayikii nu tolcha. YouTube fi SoundCloud irras jirra, subscribe gochuudhaan karaa isinitti tole nu hordofuu dandeessu. Jaallatamtootaaf kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya amma immoo yeroo nuuf jirutti faarfannaa garagaraa isin dhaggeeffachiisa. Isin tursina. Arkisa jabaa karaan dhufe kaayyee si'almee kan harkaa kufe utuu nani diigame maanii boo'u hin dhufe kan jalalaan hinaafu. Arkisa jabaa karaan dhufe kaayyee si'almee kan harkaa kufe utuu nani diigame maanii boo'u hin dhufe kan jalalaan hinaafu. Seenaa dhalootaa handhuura rakkoo of keessa waaleetu naaftee mobbaa. Seenaa dhalootaa handhuura rakkoo of keessa waaleetu naaftee mobbaa. Seenaa dhalootaa handhuura rakkoo of keessa waaleetu naaftee. Anaaf ija kooti ijisaa innanaaf humna kooti humnisaa. Anaaf ija kooti ijisaa innanaaf humna kooti humnisaa. Isaatti baree eenyuyyuu naan ta'u golgaa mudaa koo kana noosuu danda'u. Isaatti baree eenyuyyuu naan ta'u golgaa mudaa koo kana noosuu danda'u. Amummi kosobsee dabarsee eeboo kosuutaa suutaa yarsee miidhaan desfiriinsaa hin argamne innaa lalaalee nannaa nannamne.
Amummi kosobse dabarse Ebu kosuta yerse Mita desfirinsa in argamne Inna lalale nanamne Sena lalota andu rakko Ofke sawale tunafte mabako Sena lalota andu rakko Ofke sawale tunafte mabako Sena lalota andu rakko Ofke sawale tunafte Anaf ijekoti ijisa Innanaf koti umnisa Anaf ijekoti ijisa Innanaf koti umnisa Isati bare enyuyu nanto Olga udako kananopsu ndelo Isati bare enyuyu nanto Olga udako kananopsu ndelo Yamutin ta'ilalu hammako Walfalle sayadin qabu fumniko Lakkaa'e toora galashe gudunfe Ta'udinnaan harkasarratti kufe Yamutin ta'ilalu hammako Walfalle sayadin qabu fumniko Lakkaa'e toora galashe gudunfe Ta'udinnaan harkasarratti kufe Olshaadhaaf okkalshaadha lanama Ka'umsaaf ga'umsa koo ganama Yesus jaallatama Olshaadhaaf okkalshaadha lanama Ka'umsaaf ga'umsa koo ganama Yesus jaallatama Olshaadhaaf okkalshaadha lanama Ka'umsaaf ga'umsa koo ganama Yesus jaallatama Dhaggeeffattoota keenya sagantaa keenyaatti akka eebbifattan abdii qabna. Waa'ee sagantaa keenya gaaffii yookaan yaada yoo qabaataniif karaa teessoo xalayaa keenya rwv@tevelingsvine13 Oslo Norway jedhaatiin nu barreessaa yookaanis karaa iimeeyila keenya raadiyoowarrawangeelaa@gmail.com jechuudhaan nu qunnamaa. Torbee sagantaa biraatiin hamma walitti deebinutti nagaa Waaqayyootiin tura.